Dhukkubni busaa yeroo ammaa miidhaa geessisaa jira. Tatamsa'ina dhukkuba kanaa yeroo arfaasaa ammoo ni dabala. To'annoo weerara busaa rooba arfaasaa hordofee dhufu hambisuuf ammoo Biiroon Fayyaa Oromiyaa sosochii to'annoo dhibichaa irratti qooda fudhattoota sektoraalee garaagaraa waliin marii taasiseera. Qooda fudhattoonni miidhaa dhibichi waggoottan darban qaqqabsiise irraa barachuun sektoraalee fi hawaasni qophii taasisuu himu. Arfaasaatti deemaa waan jirruuf hawaasis ogeessis walumaa gala isteekholdariin adda addaa qophii akka godhu godhaa jirra jechuudha. Kanaafi sektoroonni adda addaa ammallee advokeesiin kunillee kanuma of keessaa qabachuudha. Barnoonni waamamanii jiru, kominikeeshinii waamamee jira, fayyaan waamamee jira, sektoroonni adda addaa waamamanii jiru. Qophiima fuula keenya dura arfaasaa waan jiruuf walumaan bookee busaa kun waan baay'attuuf akkamittiin ogeessi akka ogummaatti waan hojjechuu qaba. Hawaasni immoo akka hawaasaatti maal hojjechuu qaba kan jedhu sana hojii dadammaqinaa hojjennee hawaasis nunis hojiitti gallee utuu akka yeroo darbee sana namni baay'een hin miidhamiin hojii hojjennee nama oolchuu dandeenya. Arfaasaatti deemaa irra waan ta'eef yeroo bokkaan kun roobu immoo bookeen kun carraammas deebitee wal hortee ka'uu sababa qabduu fi ammallee irratti hojjetamuu akka qabu, deeggatamuu akka hin qabne, hawaasa hubachiisuu akka qabnu, itti fayyadama goboraa laalchisee, qulqullina naannoo eeguu laalchisee, yoo mallattoo kan argan illee dafanii mana yaalaa dhaquu akka qaban, busaan kun badaa jira kan jedhamne malee carraa ka'uu akka qabuu fi dadammaqiinsi uummataa akka geggeeffamu waltajjii kanarraa ammallee irra deebiidhaan nu yaadachiisan. Weerara ittisa dhibee busaaf qulqullina naannoo eeguun dhibichi akka hin tatamsaaniif dubartoonni xiyyeeffannoo guddaa itti kennuun hojjechuu akka qaban itti gaafatamtuun liigii dubartoota Oromiyaa Durbee Shaamsiyaa Abdallaa himaniiru. Dubartiin tokko awweernasii kan harkattee taanaan maatiisii gandasii biyya kanarraa baraartii waan ta'eef marii qabnu keessatti akka gabbisan bakka harkan afushaa keessatti bakka gabaa keessatti ajandaa ta'e mari'atanii akkamitti of to'annaa akkamitti of eeggannaa wanni kun akka ganda keenya hin seenne akkamitti ijoollee keenya baraaruu dandeenya abbaa manaa keenya baraaruu dandeenya kan jiru kana awweer akka ta'an sochii guddaadha kan gaggeessu inni kun immoo bakka jiru hundatti ijaaramee dubartii bakka adda addaa keessa jira afushaa keessatti gahee guddaa qabdi mana keessatti gahee guddaa qabdi marii hawaasaa keessatti gahee guddaa qabdi waan ta'eef isa kana bal'inaan mari'atanii hubannoo akka argatanidha kan godhamu. Akka naannoo Oromiyaatti godinaaleen lixa Oromiyaa dhibichaan miidhaa hamaa kan keessummeessan yoo ta'u qorannoowwan laaboraatoorii geggeessuun namoonni miiliyoona 3.9 dhibichaaf saaxilamoo ta'uu Biiroo Fayyaa Oromiyaatti qindeessaan akeekkachiisa duraatii fi qophaa'ina balaa tasaa Mallasaa Lammii himaniiru. Iluu Baaburaa, Jimma, Wallagga Bahaa kanneen keessatti dhukkubsattoota akka naannoo keenyatti gabaafaman keessaa warri gabaasan godinaaleen kunniin parsantaa 70 baay'ina namoota dhukkubsatanii parsantaa 70 gabaasaa jiranii akka waliigalaatti ji'oottan 8 darban kana keessa gara namoonni miiliyoona 9 ta'an qorannoon laaboraatoorii gaggeeffame busaadhaaf jechuudha. Kanneen keessaa miiliyoona 3.7 kan ta'an keessatti dhukkubni kun mul'achuudhaan adda bahuudhaan tajaajilli yaalaa adda addaa kennamaafii ture jira jechuudha. Ittisa dhibichaa wal qabsiisee hojiiwwan bal'aa hojjetamu hoogganaan ittaanaa Biiroo Fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kibabuu himaniiru. Vector control kan jennu kan hojii guddaa irratti hojjenne. Biifaan keemikaalaa geggeeffamee jira. Akkuma kana saaphanni siree rabsamee jira. Saaphanni siree yeroo tokko rabsamu yoo xiqqaate waggaa 3 tajaajila. Bar tokko qofa miti inni tajaajilu jechuudha. Isa akkamitti akka itti fayyadaman hawaasa barsiisnaa jirra jechuudha. Bakkeen immoo saaphana siree kana dura fudhatanii barri isaanii dhume waggaa 3 darban immoo haaraa kennuuf karoorsinee bittaarra jirra jechuudha. Kun bakka tokkotti walitti hidhamee busaan kun akka nama hin ciniinne dhorkuu jechuudha. Inni gara biraa bakka busaa walitti tortu kana haalli mijataa akka hin uumamne hojjechuudha. Dabalataanis alseerummaa gama gurgurtaa qoricha busaan mul'atu ittisuuf hawaasni qabsaa'u akka qabu dhaamaniiru. Dawaan dhukkuba busaa tola mana qorichaa fudhachuu akka danda'amus himaniiru. Sektara mootummaa keessatti kanatamu hanna jiru abbaa alangaa Oromiyaa waliin taane Koomishinii Poolisii Oromiyaa waliin taane akkuma kana godinooti aanaan irratti hirmaatanii bifa sektarri qindaa'inii hanna kana akka dhaamnu to'annoo keenya akka cimsinu hojiiwwan gurguddaa hojjenne nama baay'ee seeratti dhiyeessineera. Hojiirra ariineera. Dhaabbilee fayyaa isaanii cufnee jirra hordofaa jirra jechuudha. Kun ammas itti fufa. Kan nuti qabanneetoo jirru regulaatorii qabnuuf leenjii kennuudha. Mana deemanii akka ilaalan qoricha hin eeyyamamne diraagiistoorii kamuu keessatti akka gurguramuu hin qabne dhaabbilee fayyaatii qoricha tola fudhachuu qabu malee bituu akka hin qabne hawaasi akka dhaga'an hojiiwwan baay'ee irratti hojjetaa jirra jechuudha.